Dilbata waaree kun sagantaa yeroo kaayotii akkam jettu hordoftoota keenya maarree sa'aatiin keenyaan kunoo sagantaa qindeeffannee isin biraa ga'uuf jenna. Maarree har'aafis keessummaadhaanii qabaa keessummaan kan kommoo toora artiitirraa kananii affeere jechuudha. Artii keessawuu artii peentingii jedhamu wajjin kan wal qabatuu fi dhimmoota biraa kaafna jechuudha. Egaa istuudiyoo keessa odoon taanee naannaa Finfinneeti kanan jiru bakka isaa jechuudha. Artistiin keenya artist Girmaa Bultiiti kan jedhamu maaliin beekama kan jedhu gara boodattanii isin biraan ga'a jechuudha. Egaa qophiin keenya immoo bareedee akka isin bira ga'uuf qarcaan ishee tireeding qophii kana sadarkaa pilaatineemii ispoonsar waan godheef faadhaa galatoomaa jennaanii ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'an faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun Manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. teeknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee tireeding. Qarcaanshee tireeding. Walitti deebinee hordoftoota keenya qarcaanshee tireeding guddisnee galateeffannaa. Egaa qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsar waan godhanii fi egaa akkanii sila ibse har'a istuudiyootti hin argamu mana artist Girmaa Bultiitiin kan argame hordoftoota keenya. Maarree Girmaa Bultii maaliidhaan beekame jechuun keessanii nafu tokko tokkoon isin biraan gahaan faana turan isiniin jedha. Girmiyyee baga nagaan dhufte moo baga nagaan dhufne jennaga? Laachuun danda'ama baga nagaan dhuftan. Tole gaamee Girmaa Bultii artistii guddaa nuti qabnu mee maaliidhaan beekame hordoftoota keenya wajjin wal bara? Ishii Girmaa Bultiin jedhama. Hojiin kiyya aartiidha. Aartii keessaa gosa peentingiitiin yeroo baay'ee qopheessaa kanan ture. Gosa aartii keessaa jechuudha. Haa ta'u malee kanan ittiin baradhe moonumantiis baradheen jira, iskilapcharis baradheen jira, peentingis baradheen jira. Garuu ergan mana barnoota ta'e eebbifamee booda yeroo baay'ee akkaataa agarsiisatiin anan itti fayyadamaa ture hojii peentingii ta'e. Meeqa Girmaa Bultii eessatti dhalatee eessatti guddatee kan jedhu kaafnu dura? Hin danda'a. Tole. Ani dhaloonni kiyya Arsii keessa magaalaa Abboomsati dhaloonni kiyya. Achitti amma kutaa 8tti ergan baradhee booda kutaa 8 booda Finfinnee dhufuudhaan haayiskuulii fitee gara yuunivarsiitiitti darbee seenee. Yuunivarsiitii hoggaana seenu immoo digriin kiyya inni calqabaa faayin aartii kanaan wal qabatee kan jiru isaanan eebbifame. Isatti aanee immoo 6 kiiloo digrii isa lammaffaa maastarsiidhaan inni ani baradhee. Miizoolojiidha. Miizoolojii jechuun saayinsii muuzeemiitiin leenjeetan maastarsiitu argadhe. San booda immoo hojiin kiyya waajjira baay'ee garagara waanan hojjedheef amma anan hojjedhaa jiru muuzeemii biyyoolessaa keessa qorannoo aadaa fi fakkii kanaan wal qabate isaanan hojjechaa jira. Haa ta'u malee immoo waggaatti yeroo tokko peentingii kiyya kan immoo hojjechuudhaan uummataaf akkaataa egzibishiitiniin uummatatti dhiyeessa yeroo baay'eedhaaf. Amma kun egzibishiniin kiyya inni baranaa kun kanan dhiyeessa yeroo 35ffaan dhiyeessa. Tole egaa garasitti hin dhufna. Egaa hordoftoonni keenyas waan nu duuba jiru kana ilaalanii tilmaamuun isaanii nafu. Akkuma atillee ibsite ogeessa peentingii yookaan immoo fakkii kaasuu akkasumas immoo ogeessa bobbocaalee jechuu hin dandeenya afaan oromootiin jechuudha. Ogeessa peentingii, ogeessa iskilapcharii, moonumentiiti kan naan jettu. Maal inni peentingiin mooyyuu moonumentiin akkasumas immoo
bobbocaalee kan jedhamu kun garaagarummaan isaanii akkamitti ibsamu? Ayyeen egaa amma waa'ee aartii kana keessa hoggaa seenu garaagarummaan isaanii akkaataa teekniikaatiin ibsa mataa ofii qabu jechuudha. Peentingii yoo jenne peentingiin kun kanvaasii yookiin huccuu fakkii irratti hojjetan irratti halluuwwan adda addaatiin dibamuudhaan isa hojjetamu jechuudha. Isuma amma akka ilaallu kana inni kun amma peentingii kanvaasii irratti hojjetamu jechuudha. Inni biraa immoo giraafiks kan jedhamutu jira. Giraafiksiin sun immoo maarri muka irratti hojjetame akkaataa maxxansaatiin waraqata irratti darbee tokko kan maxxanfamu. Yeroo fuulduraatiif muka irratti ingireef ta'e isa hojjeta. Inni immoo gosa tokko ta'uu danda'a. Inni biraa immoo monument kan jedhu yookaan immoo sculpture inni jedhu kun immoo simintoodhaan ta'uu danda'a. Faayibar gilaasiidhaan ta'uu danda'a. Akkasumas dhakaa fa'aa, cirree fa'aa, ashawaa kana simintoodhaan wal qabateetoo hojjetameetoo isa hojjetu. Yeroo baay'ee amma isa kan itti fayyadamnee hojjennu nama warra seena qabeessa kana yaadannoo isaaniitiif suuraa isaanii addabaabaayii irratti akka dhaabbatu kan godhamu waan isaan hojjetamu jechuudha. Inni biraa immoo moozaayikiidha. Moozaayikiin kun immoo maaliidhaan hojjetama? Cirracha kun xaxarisa jennu kana halluuwwan adda addaa isa qabu kana girgiddaa irratti maxxansuudhaan isa hojjenna. Yeroo baay'ee kan amma fakkeenyaaf muuziyeemii keessa fi mana kunoo amantee keessatti fa'aa ta'uu danda'a. Mana jireenyaa yookaan immoo mana bashannanaa hoteela keessattis ta'uu danda'a. Girgiddaa irratti maxxanfameetoo dhakaa kunoo xixinnaa kanaan irratti maxxansuudhaan isa hojjetama. Ammeen moozaayik jedhama. Kun amma gosti isaanii kana ta'a. Teekniikni isaanii akkaataan immoo bifa isaanii ittiin ibsamu immoo maaltu jira? Riyaalistii kan jedhaniin jira. Riyaalistiin kun immoo uumamuma agartu kana akkaatuma inni jiru san bareechitee baay'ee odoo jijjiiruun uumamni kun akkuma jirutti namas ta'uu danda'a. Laandiskeeppis ta'uu danda'a. Iskaayiskeeppii yookaan hunda ta'uu danda'a. Isa akka jirutti kaafteetoo isa ibsitu jechuudha. Inni biraa immoo samii abistiraakti. Samii abistiraakti kan jedhu immoo guutummaan guutuutti riyaalistikii isaa san ittiin ibsitu utuu hin ta'in gartokkeessaa ibsitee gartokkeessaa immoo odoon ibsin namni yaadaan itti dabalee. Inni kun egaa seemii abistiraaktii kan jettan kun tarii afaan oromootiin gartokkeedhaan waan dhoksaa ta'e wayiiti laata. Akkasittan hiikeeni gara tokkoon hin mul'ata hiika qaba gara tokkoon immoo hiika numa qabaataa garuu hin mul'atu waan mul'atuuf hin mul'anne jennuuni. Wanni na ibsitanii kuni sadarkaa BA'tti waan jiru aartii isin barattanidha. Amma immoo sadarkaa maastarsii yookaan immoo MA irratti muuziyooloojii waan jedhu naa kaastaniiti jirtu. Maal jechuudha inni sun immoo? Muuziyooloojii jechuun gaa maal inni hiikni isaa yuunivarsiitii keessatti akkaataa saayinsii muuziyeemiidha. Mana galma aadaa tokko akkamitti uummanni itti fayyadamuu danda'a? Ogummaadhaan immoo akkamitti itti fayyadamuu danda'a kan jedhu all in all saayinsii muuziyeemii kan ibsu danda'a. Amma achi keessatti maaltu jira? Akkaataa aadaan sabaaf sablammoota maal fakkaata? Seenaan isaanii maal fakkaata kan jedhu achi keessatti antiroopooloojiinis in hammatama. Akkasumas immoo sooshooloojiinis in hammatama. Amma duubarraa ka'eetoo akkaataa antiroopooloojiidha namni fuuldurarraa bu'uurarraa ka'eetoo akkaataan inni huumaan rileeshinii isaa sana akkaataa inni itti uumu. San booda immoo jiruuf jireenya mataa ofii walitti dhufiinsi isaa sun immoo maal fakkaata? Akkaataa waliin hojjechuun sun aadaa isaa san immoo akkamitti waliin ibsuu danda'a kan jedhu san hunda walitti hammatee ibsuu kan danda'u. Amma inni kun muuziyooloojii keessatti hammatama. Sun amma qorannoodhaanis wal qabata. Amma aadaa kana hin qoranna. Riisarchi beesd gooteetoo aadaadhuma hojjettu kana muuziyeeleedhuma hojjettu kana akkaataa kamiin hojjetta kan jedhu riisarchii irratti hojjetta jechuudha. Waa'ee arkeoloojiitu jira achi keessa. Arkeoloojii jechuun maali? Lafeewwan namaa kana ta'uu danda'a. Lafeewwan horii ta'uu danda'a. Amma umriin isaanii meeqa akka ta'e yoom akka uumaman naannoo kamirratti akka jiran kan jedhu bakka bakkatti deemaniitu kama naannoo Affaaritti. Australopithecus. Pikas kana fa'aa luusiidhaan wal qabatee ardiidhaan wal qabatee isaan kun amma iskaaveeshiniidhaan argaman qotuudhaan argaman jechuudha. Lafa jalaan qotamee kan argamu saayinsii kun arkeoloojiidhaan wal qabatee kan jiru. Isaan amma iskaaveeshiniidhaan waggaa qoratan lafa keessatti
manni jireenyaa ta'uun jira. Aan awwaalamee jiru. Meeshaawwan warri dur ittiin fayyadamu kun argamuu danda'a. Dhakaawwan kun fa'aa yeroo siriidhaa san yeroo namni holqa keessa jiraatu san hin calqabee akkaataa inni itti fayyadamu san naannoodhuma qorannoodhuma akkaataa arkeoloojii kanaan argama jechuudha. Magaalota dhokataffaa kan lafa lixaffaa kan durii. Kan durfaa sanfaa achi keessatti argamu jechuudha. Amma biyya keenya keessatti akka kun naannoo Harar naannoo gara Samii naannoo Amaaraa kana naannoo gara Tigraay kana irratti baay'ee kun argamaa jira. Naannoo Oromiyaa keessattis akkanumatti argamaa jira. Kana kanaan wal qabate amma malkaa Kunturree kan jedhu achi keessattis akkanumatti seena qabeessa kan ta'u bu'aan arkeoloojii iskaaveeshiniidhaan achi keessa argamee ta'u qorannaa irra kan ooles hin jira amma isaan qoratamaa jiru hin jira. Muuzeemiin gaa hojiin isaa gaa kana kanaan wal qabateet wal simsiisee ta'u qorannoodhaan hojjetamu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkiidhaanis wal qabate. Ayyee egaa hordoftoota keenya Girmaa Bultii waliin kan jirru marree Girmaan ogeessa waan hedduuti amma mee hojii inni hojjete istuudiyoo isaa keessatti kaameeraa keenyan kan fudhanne isin biraan geenye sana booda akka walitti deebinu ta'an faana tura. Toleegaa hordoftoota keenyaa hojiilee Girmaa Bultiitiin ajaa'iba akka jettan abdiidhanii qaba. Girmaa Bultii waa hedduudha kan hojjette. Egaa nu duubas kunoo jiruuf jireenya keenya waan fakkaatu kan mul'atu. Mee namni tokko gama artii kanaan akka guddatuuf maaltu irraa eegama? Etiksiin isaa maaliin namni fakkii kana kaasu? Artistoonni hedduun jiraachuu danda'u. Ani fakkiin kaasa gara fuulduraatti jedhanii ogummaa kanaan namni guddachuu barbaadu jira wanta ta'eef maal jettu kanarratti? Amma gaa hojii fakkii kana kaasuudhaaf wanni bu'uura ta'ee barbaachisu waa hedduutu jira. Inni dura waan hojjetu kana odoon hin hojjetin dura yaada qabaachuu qabda. Yaadni kee sammuu kee keessatti dhufuu qaba. Yaadni sun erga dhufee booda immoo yaada san akkamittaan qoradhaa jettee dura odoon hojjetin dura yaada san yookaan seenaa hojjechuu barbaaddu san beekuu sirra dirqama ta'a jechuudha. Amma isa san qorannoo gaggeessisaa bakka aadaan hojjechuu barbaaddu sun biyyi jiru soo jiraate biyya san naqxee achirratti aadaan sun maal fakkaata akkamitti hojjetama jedhu uummata aadaa uummata saniif qorattaa san booda maal goota iskeechii hojjetta. Iskeechii hojjetu kan immoo waraqata irratti hojjetta. Waraqata san booda dhufteetoo maal goota faayinaalii isaa san kaanvaas irratti jijjiirti. Kaanvaas irratti erga jijjiirtee booda qalamaan hojjeta. Qalama san immoo hiikni isaa maal fakkaata kan jedhu akkaatuma mana barnootaatti itti baratte saniin hordofuudhaan akkaataa saniin hojjettee ibsita jechuudha. Tole kaamee naannaa kanatti waan jiru immoo tokko tokkoon ilaaluu dandeenya natti fakkaate. Girmaan saayinsiiwwan sila ibsite saniin akkamitti ibsamuu danda'a? Kunniin amma warri inni duubatti mul'atan kunniin. Amma warri Teeknikoonni ati fayyadamtu jechuudha. Teeknikiin amma ani fayyadamu kun amma fakkiin duuba jiru kun peentingii riyaalistik kan jedhamu. Riyaalistik kan jedhamu kun maali? Aadaa fi seenaa san akkuma jirutti odoon jijjiirrin akkuma jirutti ol keechee akkaataa ittiin ibsitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa fuulduraa kana hoggaa ilaallu inni kun amma daboodha. Amma seenaa
naannolee keenya keessa aadaa Oromoo keessa inni tokko daboodha yookaan jigii jedhama. Amma inni kun maali? Qote bulaan keenya hojii isaa hoggaa hojjetu, qonnas hoggaa qotu, makara ofiitis hoggaa sassaabbatu daboodhaan hojjeta. Har'a nama tokko hojjeta, boroo nama tokko hojjetu salphaadhaan dafanii fixuu makara ofii sassaabbachuu danda'u. Isa san ibsuufan asirratti amma haamarra jiru qamadii ta'uu danda'a, xaafii ta'uu danda'a, daboodhaan hoggaa hojjetan kan agarsiisu. Inni biraa immoo laandiskeeppiin isaa midhaan lafti kun lafti midhaan kana biqilchu maal fakkaata magariisaan isa kan jedhus baakgiraawundi isaa irraa tulluuwwan isaa maal fakkaata, samiin isaatis maal fakkaata kan jedhu halluuwwan adda addaatiin asirratti isaan ibsa jechuudha. Inni biraa immoo inni kun aadaa dubartoota Oromoo mijuudha. Amma mijuun kun waa baay'eedhaan ibsama. Mijuun mana keessattis ibsamuu danda'a, bakka irreechattis ibsamuu danda'a. Asirratti amma dubartoonni keenya asirratti wal ga'anii waggaa mijuu godhan. Mijuu kanarratti immoo haati siinqeen hin jiru, dubartoonni hin jiru. Amma kun amma aadaa dubartoota kophaadha. Isaan agarsiisuudhaaf waggaa haaraa irratti wannoo jedhu. Inni as jiru kun amma siinqeedha. Siinqoo ofii lafa kaawwatu dhangaawwan qopheessan hin jira, aan alaa fidan hin jira. Mijuudha jechuudha. Mijuudha jechuudha. San irratti waggaa haaraa irratti biyya ofiitiif nageenya ofii kadhatu, misooma ofii kadhatu. Kanarratti aadaa gaggeessuu san ibsuudhaaf isa hojjetame jechuudha. Teeknikaa riyaalistiikiidha. Hordoftoota keenya egaa Girmaa Bultii immoo wayita inni fakkii kaasu ilaallee deebina faana tura. Toleka walitti deebine hordoftoota keenya artist Girmaa Bultii wajjin kan jirru. Egaa hojiilee babbareedoo nu biraan ga'aa jira. Egaa Girmii amma peentingii ati hojjechaa turtedha kan ilaalaa turre. Akkami moonumentii iskilapcharii warra jedhan sana hojjetteerta? Amma maali hojjedheen jira. Irra caalaa amma maali hojiin kiyya peentingii irratti xiyyeeffadheetu hojjedha. Akka barnootatti hundumaan hojjenna. Amma moonumentii kana garuu haa ta'u malee waggaa hojjennu akka egzibishiniitti moonumentii waan hojjechuu hin dandeenyeef meeshaan isaa salphaa miti. Sibiila qaba, dhakaa qaba, simintoo qaba, faayibar gilaasii kana qaba. Isa amma ajajaan kan hojjettu ta'a. Amma akka mootummaatittis yookaan akka nama dhuunfaatitti akka nama abbaa qabeenyaatittis waggaa si ajajan saniin hojjettu ta'a. Isa waggaa hojjettu 4-5 taateet hojjeta. Haa ta'u malee peentingii kana immoo waggaa hojjetu dhuunfaa keetiin kophaa kee hojjechuu waan dandeechuuf kanaafuu meeshaa isaatis bakka isaatis salphaadhaan argachuu waan danda'uuf irra baay'ee marsaa baay'eedhaaf anan hojjechaa dhufe amma peentingii kanarratti xiyyeeffadhee tan hojjedhe jechuudha. Kanaafuu sankee warra hojjette keessa moonumentiinis akkasumas iskilapchariis hin jiraata jechuudha. Amma moonumentiin ijoollee wajjin nan hojjedhe keessa amma inni moonumentii kana amma baay'inni 4-5 taaneet waggaa hojjennu inni tokko diizaayinii isaa baasaa inni tokko immoo meeshaa san qopheechaa inni biraa immoo diiteelii isaa san hojjetaa
Anama gaheen kiyya amma monumentii kana waggaa hojjetamu diizaayinii monumentiin sun maal fakkaachuu qaba kan jedhu isa hojjennutu jira. Amma akka fakkiitti hoggaan ollaa amma monumentii wannoo Duukam keessatti magaalaa Duukam keessatti kan hojjetame siidaa Odaa Nabeesaa. Siidaa Odaa Nabeesaan diizaayinii isaa sana anatu baase. Hiriyoonni kiyya immoo sadiin jiru. Isaanis immoo iskilapcharii jedhan waliin taane isa hojjenne jechuudha. Inni biraa immoo naannoo lixa shawaa magaalaa Gincii keessatti abbaa gadaa kan jedhu farda gubbaa taa'ee isa hojjetu isaanis diizaayinii isaa san anatu hojjete. Akkasumas immoo lixuma shawaa san keessatti immoo qeerroo fi qarree dubartoota Oromoo kan jedhu dargaggeessa tokkoo fi dubartii takka akkaataa siidaatiin monumantiidhaan hojjetame isaan diizaayinii isaatis anatu hojjete hiriyoota koo waliin ta'uudhaan bakka baay'ee hojjedheen jira isa kanas. Moozaayikii kanas immoo bakka amanteetti maxxansuudhaan waan jechuudhaan isaanis bakka bakkatti kan hojjedhe inuma jiru. Tole kaamee gara mooyyuu rikoogniishiniitti deebina. Akkamii akka biyyaatti yookaan immoo akka warri biyya alaas turistoonnis si qunnamu jedhee yaada. Mee maamiloonni koo eenyu fa'a? Egaa amma dinqisiifatoonni hojii kiyya kan hojjetan kan jiran amma biyya keessas hin jiru, biyya alaatis hin jiru. Amma fakkaatu akka Ameerikaa fi Kanaadaa kana keessatti warra Suuzerlaandidhaa dhufan kun akkasumas immoo irra caala biyya Jarman kana keessaa dhufan fakkiiwwan kiyya kana hin dinqisiifatus hin jaalatus akkasumas hin bitus. Dinqisiifannaan isaanii sun maali bu'uurri isaanii maaliif hojii kee kana dinqisiifatan hoonaan jette aadaan ani irratti xiyyeeffadhee hojjedhu kun aadaa Oromoo waan ta'eef isaan kun immoo keessattuu warra Jarmanii fi Ameerikaan irraa dhufan turistoonni achi dhufan kun aadaa saba Oromoo kana baay'ee jaallatu. Hojii aadaa saba Oromoo kanarratti artistiin xiyyeeffatee hojjetu keessaa tokko ana. Kanaafuu amma namarraa isin dhagaa waggaa isaan gaafatan Girmaa biraa argattu istuudiyoo Saadoo deemtanii achitti argattu waan jedhaniif dhufanii too aadaa keenya isa ibsu kana peentingii isaa kana na hojjisiisus akkasumas isaan hojjedhe isaanis narraa bitanii deemu. Akkasumas immoo biyyuma keessattis abbaan qabeenyaa isaan saba keenya kan ta'an hoteela fa'aa kan banan daldaluma adda addaa keessaa jiran kunis immoo warrumti kun aadaa keenya dinqisiifatan kunis dhufanii ittiin bituu hin daawwatu dinqisiifatu. Tole gama mootummaatiin akkamii rikoogniishiniin jiru? Badhaasa adda addaa ta'uu danda'a yookaan immoo sadarkaa adda addaatti egaa beekamtii kennuun kun ni jiraata gama kanaan hoo? Egaa karaa akkaataa beekamtiitiin yookaan rikoogniishin jedhamu kunis argadheen jira. Inni tokko aadaa fi turizimii federaalaatirraayis rikoogniishii argadheen jira. Akkasumas aadaa fi turizimii Oromiyaatirraayis akkasumas immoo warra badhaasaa kennu Abisiiniyaarraa. Akkasumas immoo artistoota umrii dheeraaf yeroo baay'eedhaaf jireenya isaanii keessatti aartii kana umrii guutuu warra hojjetaniif madaaliyaa warqii waggaa kennamu piraayim ministeriirraa muummicha ministeriirraa madaaliyaa warqiis argadheen jira. Rikoogniishii argadheen jira. Akkasumas immoo biyya alaatis akka embaasiitis kaalcharaa instituutii kana keessatti qopheessan sanirraayis immoo rikoogniishiin argadheen jira. Akkasumas immoo ayyaana dhaabbata UN Afrikaan waggaa dhaabbatamu isa Afrikaa isaan irratti aartii qopheessuudhaanis achirrattis rikoogniishinii sartifikeetii naa kennanii jiru. Baay'ee ragaa isaan amma irraanfachuu hin danda'a gara karaa Alliance Institute warra Faransaayota irraayis akkasumas immoo warra Institute Xaaliyaan fa'aa kana fa'aarraayis argadheen jira. Tole egaa kitaabumaatiin ibsite kana keessatti A Journal of African Studies kan jiru keessatti namoota 10 asirratti tarreessiti jira. San keessa Girmaan afuraffaa irratti argamta. Mee waa'ee kanaa nu ibsuu dandeessaa? Maal jechuudha? Egaa Afrikaa joornaan kun amma waggaatti yookaan waggaa lamatti biyyoolessa akka addunyaa keessaa tiyaatiraan ta'uu danda'a, muuziqaan ta'uu danda'a, fakkiidhaan ta'uu danda'a. Nama filataman achirratti maxxansee baasa Afrikaa joornaan. Kanaafuu amma bara kaan nama filate keessa Itoophiyaa keessaa namni baay'een dorgome nama san keessaa hojii kiyyatu filatame. Hojiin kiyya sun immoo peentingiidha. Peentingiin kiyya sun maali? Mata dureen isaa My Dream
kan jedhu mata duree kanaan isaan hojjedhe san isa laalanii filataniit hojii kiyya akka Afrikaa Joornaal irratti akka seenaa kiyya wal qabatee akka ba'u maxxansanii jiru. Baay'ee gaariidha. Baga gammaddee. Egaa kuni nuufis gammachuudha miti ree nu ibsa aadaa keenya ibsiteetu akka addunyaattis filatamte. Hayyeegaa hordoftoota keenya sagantaan keenya kana fakkaata. Girmaa Bultii sirba sin jaalata jedhani. Sirba eenyu jaalatta? Sirbi gaa hunda baay'een jaaladha gaa. Sirba jaamboo keessaa isa jaalatan isa jiru tokko. Doonaa filtan yookaan immoo. Melbaa isin affeera. Ati egaa hordoftoota keenya sirba Melbaa jedhu sirba jaamboo jootee artistii jaalatamaa isa san isin affeerraa Girmaa Bultii haala kanaan yaada bal'aa barnoota bal'aa artii kana fakkaatu nu ibsuu keetiif ulfaadhu galatoo.